qaanfatutti qolle namni kun na wajji laffee namni kun na wajji qabsaa'e namni kun na wajji kana ta'e namni kun isa bira hin jirtu namummaa huumaaniitii wanni jaamu qaalicha kana bira hin jirtu jechuudha. Si galee usaa jennaan ayyee jedhanii usanii ibsa akkasi baasee jechuudha. Walga'ichitti fufee jira beekaa gaamma. Walga'ii eega ibsa baasan itti fuftu dhageessee ati takka. Si galee harkaa waliin laaqamtee jirti. So siyaasaa inni duraan akkam godhuu barbaade loluma kanaan jiraachuu barbaade jechuudha. Oggi Oromoo gaddeebe ilma keessanii hiree harkattan tana isin harkaa baasu isiniin lolanii jaan miskiina kiyyaan. Jaanii ilmaan itti ol guuran, sangaatti ol guuran, re'eetti ol guuran akkasee lolli abiyyi injifatu kanaa booda lola Tigraayitti irraa booda. Lola tokko yootti seene keessaa hungaru. Keessaa hungaru. Nama fannoo injifachuu dadhabe, nama woboo injifachuu dadhabe, ama torba woboo lolu jiru. Amata sadiif deema fannoo tana deemaa qaqqabaa fidaa jee ama sadiif deema. Kunuumma badee khaleessa waraanni fannoo loluu didee badee yaa'u nam torba sandaafatti. Si galee shan harkaa horee badee lama dhawanii qaban. Si galee amma aayidii hunda nama fattashuu eegalanii jechuun waraanni badu jira jala. Warra badee hunda barbaaduu fi fattashuu jiranii jechuudha. Sadarkaa sanirra jira jechuudha. Game is over. Kana hunda maaltu godhe? Waan hin haasee keessa deemee haasee kan hunda namicha dheengadde isin hundi faarsitanii finfinnee inni meekaappii dibatan hunda Addis Ababa, Addis Ababa, Addis Ababa jee maraataan hundi faarsuu ture. Si galee magaalaa sirnaan hin ijaaramin seeraan hin ijaaramin ta'uu bishaan roobni rabbii hurroobe bakka seenu bishaan hin jirre bakka keessa bishaan dabru bakki sagaraan keessa dabartu bakki magaalaan takka bar sirna qabdi bar magaaluma takka ijaaruuf bar injiinarri dizaayina sii bar amata lama sadii irraa fudhataa bar akkuma khaadireen dhufteetuma horiidarii jetteetuma mana miskiinaa hunda barzaafii jala dhaabbatu kana manuma diidee barzaafii gubbaa dhaabbattu dhiiftee deemtu kanaa miti wanni dizaayinni gartee yeroo dheertuu fudhataa jechuudha. Si galee kana osoo hin taane wanni inni oofu siyaasaa inni asi gaddeebise akkuma jaawaruu jee sabitti harkaa ol fannifamtee jirti. Dhume dubbiin. Siyaasa balleessee ture bar. Namni bar faantaa tokko miskiinatti chilaatee footoo ka'ee goota ta'uu ture bar. Abbaa miskiinaa wayaadha miskiinaa bishaanuma kanaan miskiina kararra taa'uu kanatti chilaata. Si galee footoo qaa feesbuuka kiyyarraan kaa kunoo nama gargaare. Maaliif isaatu akkasii leetira 12 kana biteeti gartee gandarra deemuu ture jechuufumaafu. Siyaasa achi gaddeebise. Nuti bareedina magaalarraa haajaan qabnu. Yoo bareedina magaalaa Aleppoonuu magaalaan guddittiin Siiriyaa ta addunyaarraa bareedinaan tokkoffaa turte sun mangallaa sheeyxaanni keessa walaa'uu fakkaatti amma. Maaliif sirni hin ijaaramne? Magaalaa ijaarame malee sirni hin ijaaramne. Nuti magaalaa ijaaruu dura sirna ijaaruu dursaa jennee mormuu turre jechuudha. So rabbiif haa galatu. Hayyoonni keenya gad dhufaniiti beeytonni duraaniis abiyyi namni umriitti godhe dadhabina mooraa qabsoo mormitootaati. Waan kana yeroo baay'ee irra deddeebiitiin dubbachaa ture. Yoo tokko taatan abiyyi halkan tokkochi hin bulu. Wanni inni Amaaraa fi Oromoo akkatti eeguuf, wanni inni Soomalee fi Oromoo eeguuf daangarra wali buusee achiin kaan wal lolchiisee Affaar asiin daangaa Oromiyaatti oloofee Oromoo diinatti baay'isuuf akka Oromoon isuma goggoytu. Si galee akka miidiyaaleen tokko tokko fi yuutuubaroonni tokko tokko kan isin qabsaa'ota jettanii jala yaatan san ka gubbaanu dhufu jiru san turre bada kanarra jira. Si galee maaliin irra bada? Si nyaachuu jira, si jeesuu jira.
aadaatii balleessu jira, Oromiyaa cicciru jira. Si galee sirna wanni san diriirsu jira. Arraba yoo Abiyyi du'e itti aanaan isaa Amaaraa ha qabatee sirna Abiyyi arra heera godhachuu jiru kana hatti fufsiisu ama isaa bar. Si galee gaarantii maal qabda gaafas? Gaafas haareetti ha Abiyyi du'eeti amma mootummaa Oromootii miti. Hay lafaa namaan jetta. Si galee balaa qacalee muranii jira. Warni takka yoo sirna taatee diriirfamtee buqqisuun nama rakkisa. Tanaafi hayyoonni keenya ijaaramanii yeroodhaan waan du'a jiru tanarraa biitika wajjin duune akka waliin hin biitin diigamne wanni isaan biyya baraaruu barbaadaniif tanaa jechuudha. Uummanni keenya tana mata qabatee maarreen na dhufu jira miitirqishoon na dhufu Oromoon ijoollee miti kan kookkoon sossoban. Abbaan fedhe ka Oromoo dhufu hin jiru. Oromoo yoo ifuma akka gabroomu hayyamee gabroome malee si galee Oromoon yoo ifuma akka gabroomu hayyamee gabroome malee kanaa booda namni Oromoo hayyoota akka qabdu Oromoo waboo qabdu Oromoo gartee caasaa keessaa miseensota guutuu oppiidiyoon tun guutuu miseensota wabooti si galee raayyaa ittisaa kana warra jaanii arra jaaran kana ijoollee jaawar duraan karaa cofsiisuu ture. Miseensota wabooti ijoolleen tun guutuu. Oromoo karayyuu kaccaasaa harkaa qabdu tana namni gubbaa dhufee sameenii dhufee moohee injifata kajuu maraataa qofa. Kanaafuu ummanni keenya hayyoota kana jala dhaabbachuun dirqama. Rakkina haasawaa aan jiru kana hunda qaallicha duraan ummata tuffatee maal fiddan siinjaa bara afaanii baafate mina amatta yoo gaafii takkaati gaafatte yoo waan kana atirarraa dhaabi jette maal fiddan jechuun turre oppiidiyoon quuftee haga jarri kun hayyoonni kun jaaramee sochii kana eegale ummata keenya dhageeffannaa way ummata keenya wajji dhaabbannaa dargaggoota keenyaaf fide qabsoo injifannoo qeeroon fide jechuun eegalle si gale kana caalaa yoo wajji dhaabbatte sirnuma kana ofirraa jijjiirtee sirna si gale sirna teetii barbaaddu lafa gad dhaabbatta jechuudha abadan sirni abiyyi mataa isaatu isaa hun fayyadu dhugaan si nama biroo fayyaduu dhiisi Abiyyi mataa isaan fayyadu kun osoo fayyade maaliif umrii isan dheerisin waggaa 7 keessa namni funyaan qabatee waggaa 7 keessa sirnummaan inni fide isumaa nama jibbisiisee namicha addunyaa shawwadee noobeelii fudhate jibbamee arra kophaa ta'ee Ameerikaan bar shaabiyaa amata 37 ignoor goote takkaa dubbisuu dhiifte siiturra wayyaa Keesoon kee nagaa si wajjin nagaa uumaa East Africa kana namni naatas gabbeessu si hijanii Isaayyaas kadhachuu jiranii. Isaayyaas akka funyaan dhaabee deemu jira. So hayyoonni keenya kana caalaa walgeettii miti seeraa fi sirna sabaa sablammii haammatu Oromiyaa gartee Oromoo abbaa qabeenyummaa mataasaa godhatu. Daangaa Oromiyaa kabachiisu qopheessitanii roodmaappii bitirra deemuu qabdu gabbaaftanii walgahii qofa osoo hin taane kanaa booda kan isinirraa barbaannu hojiidha jechuudha. Hojiidha jechuudha. Hayyoonni keenyammaas ni godhanii ni godhan. Maaliif? Ummata isaaniitiif kabajaa qabu. Waboon ummata isiitiif kabajaa qabdi. Hayyoonni ummata isaaniitiif kabajaa qaban. Paartii dura ummata duursanii. PP wanni itti khasaarte paartii fi faayidaa fi malee ummata wanni jedhamu isaan keessa hin jirtu jechuudha. Hayyoonni keenya wanni sodaatamaniif hundeen biqilli isaanii dhiiga ummata irraa jechuudha. Faayidaa ummata irratti hundooyti jechuudha. Sigalee. Kan wal gahiidhaan akka sodaatamtan, kan wal gahuudhaan akka shoorarkeessitan. Kan wal gahuudhaan halkanii guyyaa akkatti iyyisiiftan gaafa hojii eegaltan ni maraachitanii jechuudha. Kana godhuudhaaf hojii eegaluudhaaf guuzni namni tokko hojii eegalu ooyiruu warri qottan ni beeytan hojjaa barbaachisa caatii barbaachisa farsoo barbaachisa naannoo oliitiis
waa tajaajila barbaachisa, kasha suphaata barbaachisa jechuudha. Kun maal jechuudha? Hayyoota keenya duuba dhaabbachuu jechuudha.